biraadha obboleeyyan kiyya wallaahi wabillaahi watallaahi yaasin oroo rakkoo hamman hin jaamne keessa jira keenya. Bultii namaa jettan. Bultii namaa namni deemee haadhee qotee laga seenee barbaadee fidee haasa'u hin jiru. Yoo Finfinnee keessatti namni warraa bitu afaan Amaaraatiin dubbate afaan Oromootiin maan dubbanne jaawoo yaasiin dhiisi biitutu akkana hin jaan beekte garuu ilmi dhiiraa gartee rakkoo fedha keessa jiraatullee mataa qaqqabatee deemaa yaada joo fi akkanatti mataa qaqqabatee deemu jira yaasiinii haa ta'u gaa eega gartee dubbiin karaa miidiyaa kana dhufte namni keenya gartee yeroo hedduu akkaataan itti wal gargaaru gartee waan xixiqqoo takka waan doolaara 1000 takka 2000 takka walitti daddarbineeti gargaarree waliin jenna beekte yoo gartee namni keenya xuuxoon takka xuuxoon 50 nam tokkoof baadhaa jaannam 50 faaya jaan beekte nama kana gartee dhugumatti yoo gartee ni gargaarra ka jennu taate bira dhaabbanne akkuma Khadiir jeesanitti takka mana uffataa takka mana wayii takka bikka ittiin dalagatee inni nuugaa karoorri isaa guddaadha yaasiin beeka akkaataa waatti fiduu fedhuus akkaataa qabsoon inni godhu jiru ammallee gartee yoo agartanii mucaasaa taphataa kubbaa miilaa jabaa godhuudha yaanni isaa taphataa kubbaa miilaa har'a keessatti wanni inni galchu biyyaa yaamamu qabeenyi inni harkatus waan guddaa yaanni isaa bikka guddaa san jira waanuma sanuu galma gahuudhaaf gartee waan takka waan hojjechuu danda'u takkaan amma eega gartee dubbiin miidiyaarra dhufte an dubbii bultiillee miidiyaarratti toltallee hin agarre ammoo eega miidiyaarra ha dhuftu taate yaasiin waan dandeenyu gargaarree haala dandeenyu yoo dandeenye gartee nama tokko waa godhuu dandeetiin namattillee ajaja kanna yaasiin qabannee umukaanusis qabannee bifa dandeenyuun gartee isiillee gartee yaasii wanni guddaa isaa aarsu jiru gartee qobaasaa gartee ta'aba isiin tun gartee wanni biyyaa baateef ilmaan kanaafi jetti ammoo waan san gartee ta'aba guddaa anaatu ilmaan irratti bo'uu jira yaada joo reefu su ibsu gizeen dhagoo asuma jalaan jira waan san gartee dhugaadha ilmoo haadha achittis akka nagarree nama parsantiin hanqi 70-80 irraa irruutii jaan namni ilmoon daa'imni kun ilmaansa haadha san yaada yeroo barnoota baratan takka ijoollee haati waageessituuf haati tottolchitee deemtuu ni agaree haadha isaa yaadataa bikka sanitti gartee akkuma feetee taatu siin jaan daa'imni kun yoo haati biran jiraanne irruudha siin jaan bikka sanitti illee gartee akka ijoolleen sammuun ijoollee saniitti illee guutamtu irratti hojjannee hatta mukaanisullee galtee gartee akka waliin gartee ilmaan isaanii karoora yaasiin qabu kanarra jabaatee deemuun godhuudhaafi nuti waan dandeenyu gartee osoo akkanaaf akkanan jenne waan dandeenyu waan takka haa goonuuf yaada joon qabaa kanumaa yaanni kiyyaa waan hafe itti deebinaa galatoomaa nama keenya hundi fidaa fayyaada isa waan kiyya amma kana gaggabaabsuu yaa xumuradhu takkaniin fixadhaa eega gartee dubbii tana keessa seenne taateefu waan takka galmumaan geenyee keessaa baana akka gartee kana duraatti tuttuqanii miilaan akka sesseennee bo'uusan amala keenyarraa hafuu qaba nama keenyarraa wanni kun yoo waan takka ni gooneenne akkuma hawaasa biraatti waan san qabbooneetuma goonee nama keenya gammachiisnee bifa jiruun deemuu qabnaa waan kana eega seenneefuu irratti dalaguu qabnaa amma ijoollee takka taas jala waan akkanaa naa dandeechuu jira kanaafuu ol baasaatii karaa gartee dhimma goolii keenyaatti haa deemnu yaade joon qaba galatoomaa. Safwaan dhugaa keeti ammumaa silaama dabbaan laala akkamii beektaa akka itti Oromoon qeerensee eegeen qaban gadi lakkisan dura abbootiin teenya akkasi kunoo murtii keenya wayil kan baga dhuftee murtiin isin dhufe amma ki goonu dur guuza ogguunii fi olii oolan yoo kataaraa takka boruutti deebina yookaan shaf jennee asrii tura guuchukutti guuzni shafiin jaayoo jee abbaa jala dhaabbata dhaqee ogguu asrii turachi garagalte guuzni lafa gaffii gawaan ta'eef takka wanti ennaan achumaan dafa caaniimi dafee jala dhaabbatee fayyaadaa fi kanaan wanni illee dhufu jira jaan shuuroo uwwi. Fakkeenyaaf isin ichi jirte anis ichi jira sun dhimma keenya lameen. Okay. Yaa dhugaadha sun dhimma keessanii maaliif yoo dhugaa se'aan turre gaafa isin deemtu bakka isin girtu illee beekan akka wanti baay'ee girtu na fakkaate akkuma ammaatti kette kana mariidhaa miti minaamin lolaa takka wallabdee waan jedhamu namni hedduun asirratti haasaa ture. Haala kee walumata haan fedhuma jaarsaa jaartiitiin akkuma ati reefu haaftee san jireenya jijjiiruudhaaf tarii waltumsuudhaaf waan akkas akkasitti deemte nama jiraasuu jira. Walumaa galatti gaafa biyyaa baatullee jechuun mariidhaa miti. Okay.
Sanuma qaba. Sagaleen kalee galgala haasawni sun kalee galgala meeqa amma muramee as gubbaa deemu jiru sun. Kalee galgala. Yaasini bilbila mukaanu hin qabu moo meseenjarii, imoo, waasaappii, telegiraamii, bilbila kallattii keessaa waan sabni itti himu tariichirra waliin haasa'uu hin danda'amu moo keessaan moo hulaa keessaa santu cufameetii carraan tokkichi inni qabu gara gastiitti ni si bira dhaqu waan ta'eef achirratti ol bee haasoo sana si wajjin haasee wannoo jira namni hedduun akkas jaasa. Maaltu ta'e jechuun ati yoo rakkoon akkasii jiraatte bilbiltee fi keessaan wannoon gootu amma gaa yaasin dhuga dubbannaa wanni wal sodaan hin jirru. Maaliif beektaa nama keenya koominti arguutti hin qabu. Bultii namaa jettan. Bultii namaa namni deemee haadhee qotee laga seenee barbaadee fidee haasa'u hin jiru. Namoota gurguddaa maqaa qabanii fi namoota gurguddaa dhageettii qaban wanni si shakkisiisuu fi wanni si dubbisuu danda'u afaan isaanii keessaa miidiyaa irratti gaafa ba'ee mul'atu atis wahumatti dhiyaannee irraa dhagahuu takkaa dhugaa san baruu barbaadnudha. Kubbaa wal sobnuu qaba. Bultiin namaa bultii namaatti walii gallaa. Bultiin namaa talafarra jirtu. Ta harka namaa keessa jirtu. Bultii abbaan qabatee harkaa qabutu bultii namaa jaama. Sani kas hin galchine. Bultichi garuu gaafa facee diigamee hasaasiinsaa qilleensa gubbatti hasaasiinsaa miidiyaa gubbatti gaafa hasaasamuu eegale atis itti galuu anis itti galuu mirga. Because namoota kanaa kan maqaa qabu gaafa waan takka karaa dhageessu waan san qulqulleeffachuu takka adda baasu uummanni hedduun ni fedha namni hedduulleen sanuma deeggara. Ammas kan dubbachaa jirruuf sanumaaf. Kabiraa warri bultii namaa jettani bultii namaa bakka isaan hin jirretti fedha keenyaa fi akka feeteedhaan yaada keenyaan haasaa hin jiru. Waan akkanaa dhageenye waan akkanaa tahee afaan keessa wanni kanaa bee wanni sun maaliif ta'e haja'u yaasin gaafachaa jirra. Sana akkasitti osoo hubattanii dasna jaa. Yaasin jechuun yoo waan biraallee sirriin nu ibsuu baatti sun dhimma keeti yaada keetiis fedha keetiis inni rakkoo miti. Mukaanuziin bilbilli siidhaan jiru jechuun ka tiktaak garagastii toora nama kumaa singila ture na fakkaata yeroo sanatti nama hedduu dhufe. Ammas dhugaa dubbachuudhaaf namni yaaduma isaa haasa'u malee waan kana hunda sirrii akka inni ta'ee fi ifa akka inni ta'e namni hangammaas gaafata illee hin jiru ati illee hin dubbanne sagaleen hatta hangee idaa afaan keessaa dhagahame gara miidiyaa irratti namni hundi arge sun illee hin argamne ammaan dura hin dhagahamne namni hundi yaadumaa fi shakkii dubbatee dhiisee akkamittiin kallattumaan tiktaak isii bira galtee wannoo godhuu dandeesse jechuun bilbila siin qabdu bilbila karaa hundaan biloo kutaatee jirtamoo akkamitti miidiyaa gubbatti osoo uummanni jiru waan akka wal gorsuutis ta'ee maatii quba qabaachuu fi dhabuu waan akkas akkasii fa'aa dubbatte sagalee waraabame san keessatti akkamitti wanna sun.